Lamammaatti deemu jirra malee. Okay, lamatti deemu jirta. Tokko fudhattee miree damoosa kee. Kanarratti damoosa sii kafaluu dadhabeettee isiin waan akka nama tokkotti akka nama gartee faamiliitti akka nama gartee saayibatti akka nama haadhatti jireenyi kun wal nuun danda'u yoo gartee magaalaan tun hin jiraanne wanni damoosa sii kan nun jirtu rabbi magaalaa tanaa nu waa fidootti akka nama dhuunfatti kasii mari'atte ni qabdi isiin suutatti akka faamiliitti. Hin qabdu. Hin dadhabeef hin dadhabnee sitti hin dubbanne isiin waan dandeessu keessaa sumaaf hin kannettee abdii murattee taa'aa jirti malee. Isiin akkasii ilaali jaalibsaa waan takka wanti beekuu qabdu namni kuni saatoo dhabaatus anama silaa waan biraatii miti hojiintu silaan irraa deemte qalbii xiyyatuun illee firii na taati anillee boru bakka guddaa ga'uu danda'a namni orra na qarqaaree boru anillee deebee nama qarqaaruu danda'a dalaguma deemu jiddu sanaa abdii na kutachiisee anillee sagalee sassaada akkana akkamii jee itti gaafadhe malee hammeen jabiraatillee waan isin mana keessattillee miidhaan irra geessee hin qabduu kana hubachuu dandeessa. Galatoom. Olfaat. Jaalibsa maaltu yaadan aannan tokko osoo gadi naqamin dhaqqabatan aniin tun karaa lama dhabuu yaadduu natti ta'uu jira. Yoo dandeessan qabaattan hamaa hamataa hojjette yeroo mammaaktu. Sanuma fui hoje dessa. Dubbadhu hin boo'in uma abshir. Iyya nama hundaa kun nama kennamu kamsa dabree. Sanuma jechuu barbaada. Laa dubbadhu hamaa hamataa hojjettee waan naa godhuu dandeessan ta'etti san dubbadhu hin sodaatu. Fedhii kee hunda himatu. Paablikii gubbaa jirtaa incitii wanni hundi paablikii gubbaa jirti waan xiqqa sodaatin himadhu ndooysini. Ani duraan dursee dalagaa online tana yoo sirraa deemte ani dibdeen tiyya biraati miti wallahi akka malee cinqamee akka malee yaadda waan biraa son tahin silaa dalagaan tunarraa deemte anis gammadee isinis gammadde isin tun waan biraati miti silaa anammoo yoo gabii baaste malee waciin hin galtu silaa anammoo dalagaa sallikii deemte isinillee ni gammadde anillee ni gammadaa dibdeen kiyya guddaan ka tokkoffaa kan lammaffaa arra hara lama dhabuu yaadanatti ta'e namni hubatu inuma hubataa si galee ka beeku inuma beeku. Lamaan takka isii biraa yoon bahe isii biraayis dalagaa dhabe lammaffaa fiizaan kiyyoon irraa fuudhame carraa biyya namaatillee dhabe lamaan kana hame katti rakkatteef. Taankii sirraa fuudhoo takka asumatti sirraa fuudhan. Narraan fuudhini doktora naa fida laa narraan fuudhini yoo dandeesse doktora fidi isii miti. Tanumaaf hin deemu amma kanaa goonu Arafaat yaada gad dhaabbataa. Yoo ati saatii ammaa irraa kaaftee dhimma kiyya natti tolee jira lafa kaayaa keessaa baay'eetti an dabbal mana cufeetiin baa asii booda islaamummaan haa dhoorguu dhimma kee namni dubbatu hin jiru tokko na qabadhu. Carraa tokko qabdi. Ani madaamiillee nammiine waa takka illee nan goone anumaatu isiifis yaadee tiyyaafis yaadee osoo isiin qaamaatti yanaa kannitee mana madaamiin ergite natti tola ammatti santu na barbaachisa tokko lammaffaa immoo lakki natti tolee jira dhimma kiyya rabbii yaa keessaa naa bahajii islaamummaa rabbiin haa dhoorguu aanarraan keessaa sii baha. Madami ol gahe. Addaan sii baasa waan inni jee dabbaal wanni inni jee tokkoffaa yoo na gargaartan akka Oromoon na gargaara furmaata na dhibi kana naa fura. Lakkii yoo na gargaaruu hin dandeenye asuman na dhiisa jedhii isa lamaan kana uummatatti himadhu. Murtii goota ol deebisa. Ana kuma jechuun dalagaa ani silaa dalagaa online tunarraan deemtu rakkoon tiyya dalagaa online tana dalagaan online irraan deemtu yoo isin dandeessise dalagaa laaftu. Dalagaa jechuun tana hamilee tiyya naa ibsu tana jajjabeessa sammuu tiyya firii naa gootu yoo isin danda'e naaf goota yoo isin dadhabe akkuma cabeettiin okkola karaa lama dhabuu rakkoo dhabee tajaajilsa. Galatooma fa'aa. Uummata Muna habiibati. Obsi muna ni gaafata. Muna ayyee ni gaafatta. Obsi laa yeroo dheertu qabna ni gaafatta obsina. Jaramaanii wal biratti ol baasa. Anillee laalika. Okay, Akkan doctor akkasiin dubbattu dhagaye. Anillee akkan akkasiin dubbattu barbaada. Nam takkana yalan dubbatina mee hagaan fixa dubbiin laalee. Akkana doktorri dubbadhu ayya. Okay. Maali namni beektanii qaasaman billaa ani wama kana waan san irraan beeku. Galiin galee galuu baate uffata nama fakkeenyaaf dawaa hojjedha. Wasaappiidhaan hojjedha. Maal galchaa maal dhiisaasi waa'ee kiyya wanni waa'ee galii kiyyaa wanti irraa beektu hin jiru. Dasee isiin bira teessu dhagaye. Dasee isiin bira teessu yoo ta'e. Doctor, please. Yaada sirratti hin kannatini.
Doktor dhaggeeffadhu. Wayi wayifin jechaa Yaada jira. isirratti hin Ibsaa kennitini. billaalee ibsaa Doktor habiibi. dhiifama nu godhe. Ibsaa Please habiibi. dhiifama nu godhe. Obboleettiin isi jaalanna. Laal xiqqisho qofa dhiifama nu godhe. An ammas isii dhiibuun barbaadu fedhaadhaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. Tiktoor teenya laal isiin amma si himatatti hin jirtu. Muna ina dhaggeeffadhu muna tokkoffaa wanni isii dabbaru yoo jiraate har'a jala mureen isin hima. Wanni isin ila wanni isii dabbaru yoo jiraate jala mureen isin hima. Laal uummanni Oromoo hundi akka dhaga'utti wanni isii dabbaru yoo jiraate an Dubaay jiraadha malee akka uummata Dubaayiitti hin jiraadhu. Koonsartiin dhaqu sargiin dhaqu dhaggeeffadhu bakka hojiitti ittiin argama. Nama bira dhaqu yoo bahe isin matana wajjinuu yoo bahe bakka seeraa wayii yaani bakka wayii dhaqeen deeba malee laal anaa tana jechuudha dhageessanii wanni isii dabbara yoo jiraate homaamti na bira hin jiru ana isinii galeemi homaamti na bira hin jiru akka namaa gabbanii dhiituun sun hin jiru kun isii dabbara nan beeka akkasii dabbara kun eega kabajaan ta'e amma isin wanni gootan mataa mucayyoon tun jeeqamuu hin qabdu isinii galeemiti dhiphachuu hin qabdu hangana osoo Oromoon asirraa waan fudhattuu abdii muutii hin banetin haasawa dooktara kana keessaa uummanni waan fudhatan qabdi. Dooktar maal haasa'u jirti warra barattan. Muutii dammoo muutii miti kun inni mataan isaa asirraa waan fudhatan itti haati as jirtii miti borullee dubbachuu dandeessi immoo rabbiin kawaa jalaan dhokan hin arguu danda'a. Mucayyoo tana qaama kiyya aansee akka ilmoo tiyyaatti jala kaadhee wallaahi billaahi wajjin hin bule kun isiin taane nan beeka. Bakki an gabbee akka warra Dubaayii san of hin dhiinne ni hin ta'uuf hin beeka. Isinii galee rakkoo isii isin hin hubanne kanaadha. Amma jechuudha waan nyaattu hin dhabne mallaqa isiin kafalu hin jenneeni dheengadda aayidii isii kenneefi mindaa isii harka kenneefi maal akka dasiin isiin bira teettu yoo taate an akka dabalataati bira fide malee bizineesii kiyya anaatu beeka. Isinii galaa miti. Kanaaf jechuudha. Kanaaf jechuudha. Mucayyoon sababaa biraa takkatti hin qabdu sababaa isin qabdu kanaadha. Wanti isin naa hubachuu qabda ani isiillee dhiibuu isiillee jeequun barbaadu furmaata isiitti deema waan inni si baase naa kafala achiin booda jechuun akka feetan godhadha. An namni haganaa osoo miidhina naa kafala bas waan inni si baase naa kafala hallaqa. Dhume maaliif yeroo hunda jechuudha nama tokko wajjin mataan. Ayyee ibsaa kiyya dubbadhu rakkoon qabu amma bakka dubbii afaan nuwwatee jirti. Dooktar jannata seenatti miilaan kophee jannata seen inshaallah. Amiin. Yoo asii miidhaan waan miidhama. Isinii galee yoo asii miidhee jiraadhe mucayyoo ta'e jechuudha. Yoo hanga xurii qeensa isii dhiibee jiraadhe jechuudha. Anaaf rabbii walitti dhiisa akka Oromootitti jechuudha. Waan biraa ammallee anis dalagee dargadhe laal akkan isii qarqaaree isi didee waan kiyya naa kafalaate achiin booda akka feetan gara feetan. Gara isinii mijate akka isinii ta'e. Okay, galatoon ulfaadhu. Hayyee obsi. Reefuun tana maal jettee? Ana akka Oromootiin gargaaree fi. Eeyyee ila ibsaa dhaggeeffadhu. Akka Oromoo laal gaamanu dhaggeeffadhu gaa ammanu dhaggeeffadhu gaa dubbiin ofaanitti qabeen Dr. Maryam sirraa fudhanne yaada kee sii dhaggeeffanne. Qaliila sii dhaggeeffanne Oromoolleen sii dhageesse. Reefu ana akka Oromootiin gargaaree fide. Akka nama tokkotti namni tokko biraa fide takka isii gad darbee takka waanuu kafali jaaniini. Waraqaa siirra balleessuuf miti. Akka nama Oromootiin miciyoo tana haa dalagattu jee gargaaree isii fide malee waan isii fideef san irraa barbaadeeti miti. Amma immoo erga akka Oromoo fidde wanni ati irraa barbaaddu maali? Dhaggeeffadhu mucayyoo tana gaafaan fidu isii qarqaare osoo atillee keessa gaxxiin xalliilaan isii qarqaare ana hojii kiyya kana ofii kiyyaa dalagachuu dadhabee miti dhaggeeffadhu isii qarqaare akkami isii qarqaare yoo jette osoo namni meeqa qaamaa mataa ofii qabu osoo namni meeqa dalagaa barbaadu as keessa jiru isii qarqaaruudha malee anarra yookaan sarraatanyaa la barbaachisee miti maaliif hin qarqaare mucayyoo tan dhuftee nama miidiyaan beeku ila keessa naa hubadhu dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide sii galeemi irdaataan kennineef dhaggeeffadhu. Kana hayyee galatoon. Ibsaa tolte dubbiin jalma deem. Okay, hayyee. Wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamuuf faayidaa isii irraa buufachuuf fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif isii fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyi gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka rafti qabdu eeggateetti kan caalaa maali? Ibsaa asirratti sirraa fuudha gaa. Dooktar fitamne jee.
Video kam jayyootan video ka nabira dalaydi mindaa kafaluuf san irraa kafalachaan jiru bar ibsa maaluma taate. Waadhati kennaa galee jira doktara asirra naa dhaabatu doktara pilis muti naa qabadhu anaa sirraa Dabbaan mijiyoota na fatiitu fitiin anaaf fidee jaanaa. Oyo gutaka muna mee koy dubbi tan sirra bakka Bakka dogon gorreen nuti reessitanii obsaame. mee koy munaati ibsa dubbiin akkam taate laal murtii kiyya kuta kanaa dhiisi. Dhalaan Oromoodhaa miliyeenaa Duubaay keessa jira. Dhalaan Oromoodhaa miliyeenaatu Itoophiyaa keessa jira. Arafaat wanni filattee fiddeef rabbii fi isi yaade isa jiru feekii katee uummanni Oromoo guutuun baree jira. Arafaat nama miidiyaati bakka isa yoo dhufte hanga isin isi fayyadu caalaa na fayyadu jettee gatii yaaddee Waliigalatti dabbaan liifama hojii. Gabbuuta yoo muti irraa qabatte. Misengira keessin biroo okkee dhageeffadhu. Doktor Margemaa wanni intaloo fuutee Duubaay keessa geessiteef shaqaalaa Duubaay keessaa dhabdee shaqaalaa Itoophiyaa keessaa dhabdee osoo hin taane akka rabbitti Arafaatii yaaddee osoo hin taane faayidaa Arafaatii buuftu caalaa faayidaa Arafaatii sii buuftu guddaa waan ta'eef gara miidiyaattiin naggada siittiin beeksifachuudhaaf filattee fidde tokko qabaddaa. Maaliifin kana jaa? Rabbi jechaan godhee fi humaarran barbaadu abbaan feetan fuudhaa jetteetti daqiiqaa 5 osoo hin dhaabbatiin waan kiyyaa qabadhaa baafadhaa jettee amma. Deebitee maal jette? Isillee na fayyadee anillee na kaan si fayyaduu fi fidee malee rabbiin finne itti amma waan sitiin. Faayidaan Arafaatii si dhawwatu maali gaa nama miidiyaa ta'uudhaan biizinasii si akka isin beeksiftuuf qofa. Okee walii galee jirra mara koon qabu. Dooktar ol deebiiti qabeenya kan kee irraa qabdu himadhu amma ibsaatti mufa. Okee. Jira sagaleen kiyya dooktar kottu eeyyuu akkas. Ni jira murtii mee murtii carraa kan yeroo tokko murtii dubbadhu mee. Murtii carraa kan. Jira sagaleen Doktor akkuma barbaaden sagaleen keenya ni jiran jiini obsi carraa fudhadhu obsi nurra fe'attee bu'aa ooltu taalaa ooltu hin dhaqabnu ayyaatti fufite murtii. Waa tokko qofan isinii muu barbaadu. Galgala irraa isiniin dhaggeeffachuuf yaa gammaan. Waa'ee miiciyoo tanaa abbaan barbaadees haa fidu. Eenyuunis faayidaa ofiitiif jedhee haa fidu yookaan isii fayyaduufis haa fidu. Isiin akka dhuftetti dhufte baasiin Dr. Mariam itti bahus akka dubbanna taanaan dhufte. Egaa dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Sigaleemi namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaarsa jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan Dr. Reefu isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo fakkeenyaaf ganama yoo seente sa'a takka yoo seente gaha galgala yoo seente agarsi yoo seente gaha achi booda immoo fata jedhu boqadhuun jechaani ture. Kunoo haati na bira jirti rabbi immoo na bira jira akkam namni akka waan sanummaanu amma micoon tuni reefu sibira teessee akka isiin itti haasa'u jirtu arku jirta. Waan kana keessaa rakkoo isiitillee har'aan tana namni kalee galata godheef atiin tun har'a qooda biraa goota kalee maali ma'arufa gootee fi yoo rakkoo biraa qabaattee rakkoo sanillee himachuu dadhabuullee mala. Yaadaan haasa'u jira nama micoo tananillee beeku guyyaa tokkoo fi har'aa miidiyaa kanarratti isillee arkee jechuudha. Kanaafuu yaa obboleettii ati intala Oromooti isiin intala Oromooti kalee waliif ma'arufa gootanii obboleeyyan yattanii kabajaan waliin dhuftanii waliin dalagachaa turtan miciyyoo tana dirree bahiiti atummaan akka obboleettii ta'etti miciyyoo eenyu arafaatee jaanini gaafadhu yoo dalagaa bakka biraa barbaaddees atummaan bakka san geessi. Allaatti alam bakka san galu abachoo guutaa kana obsi na fixachiisi. Atilleen intala namaati biyya namaa keessa jirta dalaga qabdaa biddeena barbaade biyyaa baate bakka kanatti atillee kalee wanni itti qabalte yoo jiraattillee wallaahi atillee hin dhoysini haqa keessan asirratti hawaasa guddaa kunoo nama 3 jira himadhu waan san. Hawaasni dhufee rakkoo isii kana haasa'u aboo dhageeffadhaa isinis wanni ni isiniimu rakkoo nama haasa'uu qofa osoo hin taane obboleettiin teenyatunis takalee bira dhaabbattee akka obboleettiitti isii tanarra biyya Soomaaliyaa keessaa fuudhanii biyya achi geessanii akka isiin dalagattu goote qooda qabdi isiillee qooda sii beekaaf obboleettii teessanillee gaafadhaa bakka isiin feete san dalagachuu feetu asiin dalagachuu fedha yoo jettees asitti dhiisa. Yoo rakki amma nama akka dhalaa biraatti dalagachuu fedha yoo Muna akkasiin qaba asirratti waan takka waan ati hubatini jiran fakkaata amma haasaa bareedaa haasofteetti booda kanarra akka malee goote waan takka asitti hima.
Tokkoffaa haasawni keenyaas mana banuun keenyaas Arafaatiin rakkoo keessa jiraa fi rakkoo keessa hin jirtuudha miti tokko naa qabadhu. Lammaffaa achi ba'uu barbaaddi fi taa'uu barbaaddiidhaa miti haasawni keenya lama naa qabadhu. Sadaffaa yoo Arafaat gabbaatee afaan siitiin rakkoo keessa hin jiraa yaa sabaa na gargaara jechuu baatte eenyuun abbaa fedhee rakkoo keessa jirti jee himuu hin danda'u. Ani wanti itti mana baneef wanni irraa haasaa jiru. Ani kun asii naa ta'u dabbaan andiinaa miti wanni na sodaataniif andiinaa miti waan feetu waan boqina boryoona bira gabbaate dubbachuu dandeessa har'as dubbachuu dandeessa. Dooktar na dhaggeeffadhu munatti waa'ee mu jira dhiifama naa godhe. Muna katti mana banne irraa haasaa jirru saada as keessa jirtuu fi Arafaat sagalee isaan lamaan gidduu gabbaate qofaa fi mana banee saadaatu jiruu teetiif dalagaa tee balleessuudhaaf si bilbileessi jeeqaa jiramoo ati dhugaan rakkatee saadaa furmaata gaafatee qofa poointiin kiyya. Kanaaf ammoo ati ergadeetu jira. Yoo naa deebiftee jirti. Yaa naa deebiftee jirti. Anamma keessaa bahe utubaa hagadhii tan qaba waan ta'eef anamma keessaa bahe amma miidhagdii keessaa garma furmaataatti deema. Dooktar Ogutaa Qaqoy naasirraa gabaabsa waan dubbachuu barbaadde. Naasirraa gabaabsaa mutti naa qabadhu. Dhagaye amma. Jalqaba saadaa dhaqee intaloo jeeqe osoo hin taane muciyyoon rakkatteetti saadaa dhuftee furmaata gaafatte alla qeenaa qabadhu. Kalammafaadha. Akkas wal gootanii an akkasiin godhee akka barbaadde haasa'e. Intaloo laaf akkana godhaa intaloof akkas godhaa ati nutti himtu. Yoo rakkattee afaan siitiin ammas bira teessee achi ba'uun barbaada na gargaara jettee ani surreetti jabaaseen gurguree gargaara. Sirriin naa manila dhaggeeffadhu sitti hima. Dheengadda gaafa fuutee intaloo bakka san geessite nuu mareettee akka harargeetti akka oromootti akka dabbaalle sitti hin kennine adatiyya. CPC walii bilbilee walii galee geeffate munaa muti naa qabadhu. Dhugaan sitti maami na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu laa gaafa Duubaay geessitan intaltii Oromoo gargaarsa gaafattee Arsii gaafattee Harargee gaafattee gargaarsa ilma namaa takka irraa dhabdee biyya san hin dhayne fatuun janaajjanteeti jaalattee biyya san geeffattan. Ammas bakka san yoo deemuu barbaadde yoo isin gabbaatee dubbattee bakka saniin deemuu barbaaddan na gargaara jette asirra girra sagalee ni taanaaf ni gargaara. Garuu kan raasuun duruu fi katti mana banne dubartoota isin caalaa kalee isii gargaaraa ture. Kaarkaa fi galata biraa qabu. Bibi maala maalitti godhadha maalitti walla geeffannaa na dhaggeeffadhu sirgeeffe kan ture. Intaluma akka teetii tantalaa ta'e isii gargaartee akkuma keetti harka biraa qabdu obboleettii akkuma isii obboleettii isiidhaafis obboleettii Arafaatii fi sagaleetti qabattee furmaata gaafatte. Akkana na godhu jiran jettee osoo sagalee Arafaatuun baasin ati mataan kan sagalee saadaa qofa baasuun maaliif si barbaachise? Wanni na barbaachiseef jechuudha. Naa deebiftee jirta qoy sin gaafanne amma naa deebiftee jirta. Ani wanni baaseef wanni guddaan an baaseef qoricha naa deebiftee jirta dooktar naa deebiftee jirta. Difama sin gaafanne amma ibsa jira malee. Baala guddaa nama dhaggeeffadhaa yookaan jalchaati fi teessanii haasa'utti fufadha. Dooktar atillee nama dhaga'ee akka intala Oromootitti sitti haasa'amuu yoo ka danda'u.